kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota miidiyaa dirree barnootaa nagaa keessanii waaqayyoof galattu nagaa koodha. Kun tutoriaalii koorsii afaan oromootiin koorsii citizenship moral and citizenship irratti afaan oromootiin tutoriaalii isiniif kennamudha. Tutoriaalii keenyaan paartii lammaffaa irra geenyerra. Paartii jalqabaa wajjin ilaallee ture understanding civics and moral jechuudha. Paartii lammaffaatiin ammoo wajjin ilaallu the importance or goal of moral and civic education jechuudha. Faayidaa moral and civic education kana koorsii kana yookaan barumsa kanaati jechuudha. Paartii kana jalatti kan wajjin ilaallu tutoriaalii wajjin annolee yaad baratichadha. Yuunivarsiitii Finfinnee Kolleejjii Seeraa irraa hamma dhumaatti nafaana turaan affeerraa kooti. Kallattumaan gara tutoriaalii keenyatti dabarra jechuudha. Egaa gooliin yookaan faayidaan moral and civic education inni ijoon jechuudha. Civic education is the discipline that deals with virtue traits rooted in value of respect and culture of tolerance to make individuals responsible and efficient member of their community. Barnoonni civic education kun jechuudha. Dhaloonni yookaan namoonni responsible fi efficient member of community akka ta'an gargaara. Lammii akkamii? Lammii itti gaafatamummaan itti dhaga'amu. Lammii gahumsa qabu akka ta'an isaan gargaara jechuudha. Sababni isaas value of respect jechuunis duudhaa wal kabaju. Culture of tolerance duudhaa wal danda'u. Duudhaalee akkasiiti waan ta'eef jechuudha. Kan inni wajjin deal godhu jechuudha. Civic education kan inni wajjin deal godhu virtueewwan akkasii wajjin jechuudha. Valuewwan akkasii wajjin. Duudhaalee akkamii? Duudhaalee wal kabajuu fi duudhaalee wal danda'u wajjin. Kanaaf dhaloonni yookaan citizeniin hawaasa sanaa akka isaan responsible ta'an lammii miira itti gaafatamummaan itti dhagahamu akka ta'an lammii gahumsa qaban akka ta'an gargaara jechuudha. It teaches the values and the sense of commitment that define an active and a principled citizen. Kitanii values yookaan duudhaa akkamiiti kan inni barsiisu sense of commitment jechuunis miira kutannoo jechuudha. Miira kutannoo tokko nama keessatti uumuudhaan jechuudha. Active akka ta'an lammiileen active fi principled akka ta'an dammaqoo akka ta'an jechuudha. Principled citizen yommuu jennu lammiilee qajeeltoodhaan gaggeeffaman jechuudha. Emotionii qofaan akka hin taane miiraan qofa akka hin taane jechuudha. How to make responsible decisions. Kan biraamoo kan inni barsiisu murtoo itti gaafatamummaa qabu akkamitti akka murteessan lammiileen jechuudha. Solve problems rakkoo akkamitti akka furan. Care about others kan biraatiif akkamitti akka of eeggatan. Contribute to society hawaasaaf akka waa buusanii darban yookaan akka waa lafa kaa'an. And be tolerant and respectful of diversity. Iddoo diversity yookaan garaagarummaan baay'een jiru keessatti tolerantii akka ta'an, respectful akka ta'an jechuunis aadaa wal danda'uutii fi wal kabajuu akka gabbifatan gargaara jechuudha. Baay'ee gaarii. In higher educational institutions of Ethiopia, dhaabbilee olaanoo Itoophiyaa keessatti jechuudha. Koorsiin kun egaan kennama. Kunuunsinis akka freshman koorsiitti fudhachaa jirtu. Wayitaa yuunivarsiitii galan jechuudha barattootaaf kennama. Akkuma kana sadarkaa gadiirraa kaasee iyyuu kennama jechuudha. Keessumaa immoo higher education keessatti civicsii fi etiksiin jechuudha. Given with the aim of educating students about democratic culture. Aimii yookaan kaayyoo akkamii wajjin kaayyoo akkamiitiin kan inni kennamu barattoota democratic culture akka baratan jechuunis aadaa demokiraasii akka baratan ethical value akka baratan duudhaalee etiksii akka isaan baratan and principles
qajeeltawwan akka isaan baratan. Supremacy of constitution olaantummaa heeraa akka isaan baratan. The rule of law jechuunis olaantummaa seeraa akka isaan baratan. Olaantummaa heeraa fi olaantummaan seeraa adda adda. Supremacy of constitution olaantummaa heeraa. The rule of law olaantummaa seeraa. Rights and duties of citizens jechuudha. Mirgaaf dirqama isaanii akka isaan baratan gochuuf jechuudha. Higher education keessatti university fi kolleejiiwwan keessatti kan kennamu jechuudha. Civics fi ethics moral education kun jechuudha. Ethics or moral education kun kan kennamu. Sababii kanaaf faayidaan jalqaba to instill the need to instill citizens about the rights and the duties. Lammiilee mirgaaf dirqama isaanii hubachiisu, barsiisuu qofa miti. Akka guddifatan, akka dagaagfatan gochuu instill akka godhan. The state has the obligation to provide health care services because citizens have the right to access. Egaa biyyi tokko tajaajila fayyaa lammii isheef dhiyeessuu qabdi. Sababni isaas lammiin tajaajila sana argachuu waan qabaniif. Haa ta'u malee the state will be unable to meet the needs of children, the elderly or the disabled. Bitanii biyyi ijoolletaaf wantoota barbaachisoo hundumaa guutuu hin dandeessu. Akkasuma warra jaaromaniif elderly people warra ta'aniif warra manguddootaaf jechuudha. Waan barbaachisaa hunduma guutuu hin dandeessu. Egaa lammiitu wal gargaare aadaa safuu qabutti fayyadame. Lammii prinsiip qajeeltoodhaan bulu. Duudhaa mataasaa qabu yoo ta'u warra kanniin gargaaruu illee hin danda'a jechuudha. Sanuma jechuuf. The state cannot protect the environment if citizens are unwillingly to reduce, reuse, and recycle waste products, byproducts in their own homes. Biyya jechuudha. Naannoo eeguu hin dandeessu yoo lammiin ofii isaaniitiin kaka'umsa hin qabaatiin. Mootummaan homaa gochuu hin danda'u jechuudha. Yoo kaka'umsa isaaniitiin lammiileen byproductiin hin jiraamin warshaa keessa xuraawwan ba'an akkasuma wantoota bakka faayidaa fixatanii ba'an xuraa'aa mana keessaa fa'aa maal kana yoo lammiileen reduce gochuuf kaka'umsa hin qabaatiin yookaan fedhii hin qabaatiin jechuudha. Unwilling yoo hin fedhin jechuudha. Reduce gochuu hir'isuu yoo hin fedhin yookaan immoo reuse deebisanii fayyadamuu hin jiraayin recycle gochuuf waste byproducts warra ta'an kana recycle godhanii fayyadamu. Yoo lammiileen hin barbaadne ta'e biyyi irra rakkatte jechuudha. Kanaaf lammiileen gaaf civic and moral education kanaan gaafa qaraman gaaf baratan lammiilee gaarii ta'uu jechumaa fi and attempts to create fairer society will founded if citizens are chronically intolerant of difference and generally lacking in what Rawls calls a sense of justice jedhee waama. Rawls jechuudha. Barreessaan kun sense of justice jedhee waama. Isa akkasii kanaan jechuudha. Fairer society hin uumamu yommuu lammiileen intolerant ta'an iddoo garaagarummaan jirutti yommuu lammiileen garaagarummaa hin kabajan ta'ee sense of justice hin jiru jedha. Jechuun sense of justice wardu baay'ee wardiidhaan afaan oromootti gaaf deebiif miirri haqummaa lammii keessa hin jiru lammiilee keessa hin jiraatu jechuudha. In short, we need a fuller, richer, and yet more subtle understanding and the practice of citizenship. Because what the ideal society needs and wants to be cannot be secured by coercion, but only through its members or citizens who have a balanced understanding of rights and duties. Gabaabumatti jechuudha. Ideal society.
society yaadaan tokko hin jiraani society baay'ee rich taate society badhaatuu taate society guutuu taate tokko argachuu hin dandeenye even mootummaan humnaan homaa gochuu hin danda'u coercion humna fayyadame homaa gochuu hin danda'u mootummaan jechuudha karaa kamiinire lammii isaa barsiifachuudha lammii isaa barsiifachuudhaan ideal society sana bira ga'uun hin danda'ama jechuudha baay'ee gaarii third inni sadaffaan one should exercise his rights for the promotion of social good mitire namni tokko mirga isaa kan shaakalu yookaan mirga isaatti kan fayyadamu social goodii promote gochuudha jechuunis faayidaa walootiif jechuudha. Any such action by the state is justified. Fourth, the state being a nucleus organ needs to take care of legal interests of all its individuals. Mootummaan yookaan biyyi nucleus organidha yookaan centeridha jechuudha. Maal gochuudhaaf lammiilee fedhii interest of its all individuals jechuun fedhiiwwan lammiilee ishee eeguudhaaf jechuudha. Take care gochuudhaaf nucleus organidha jechuudha. Centeridha mootummaa yookaan biyya jechuudha. For this reason, civics and ethics course provides to citizens to ensure that each individual become an informed citizen, capable of thinking effectively as well as responsible in carrying out their duties and observing rights. Gitanii coursiin kun jechuudha civics and ethics coursiin jedhamu kuni lammiileedhaaf maalli isa yookaan provide godha immoo jettanii akka isaan informed ta'an lammiilee yookaan dhaloota odeeffannoo harkaa qaban akka isaan effectively akka yaadan gahumsaan akka yaadan jechuudha malee emotionally akka isaan ta'an emotionally miiraan akka isaan gaggeeffaman miti jechuudha as well as responsibly in carrying out their duties and observing rights yemmuu mirga isaaniitii fi dirqama isaanii baan responsibly karaa itti gaafatamummaa qabuun akka isaan mirga isaanii itti fayyadaman dirqama isaaniis immoo yookaan itti gaafatamummaa isaaniis akka ba'atan isaan gargaara jechuudha. The need for participant political culture kan jennuun kuni almoondii fi verbaan kun ol jalatti political culture sadiitu jira. Political culture gosa sadiitti qoodu barreessitoonni kun inni jalqabaa parochial culture kamiiti political culture ta'e lammiileen just homaa hin beekan hin hirmaatan hin filataman calma jedhanii kan jiraatan jechuudha. Calma jedhanii kan jiraatan keessumaa yeroo monarchically fa sirnoota akkasii sirna mootii jedhama sirna akkasii keessa lammiileen maalidha parochial culture keessatti in parochial cultures citizens have low cognitive argitanii hin beekan jechuudha waa'ee political systemii tokko siyaasa biyya sanaa baada quba hin qaban jechuudha low effective and low evaluative orientation regarding political systems. Parochial culture kan jennu political culture akkasiiti jechuudha. Lammiileen calama jedhanii lammiilee jiraatan jechuudha. Inni lammaffaan political culture gosti lammaffaan subject culture kan jennuun kanadha. Subject culture jechuun ammoo just lammiileen biyya sanaa akka subjectii tokko qofaatti of ilaalu. Yookaan akkuma nama bulfamu tokko subjectii gaafa jennu calma jedhanii kan bulan jechuudha. Subjectii ta'uu isaanii qofa beeku xiqqoo fooyya'aadha jechuudha. Parochial culture irra xiqqoo fooyya'aadha jechuudha. Inni kun digiriinsaa. Still garuu subjectii ta'uu isaanii qofa beeku jechuudha. Malee mirga isaanii guutummaatti
ittiin fayyadaman jechuudha. Participant kan jennuun garuu participant political culture kan jennuun garuu lammiileen dammaqoodha, aktiviidha, hirmaatoodha jechuudha. Hirmaatoo ta'u, aktivii ta'u, hirmaatoo ta'u jechuudha. Political culture sadan kana keessa participant political culture keessatti akka isaan hirmaatan, lammiilee akka isaan ta'an isaan gargaara jechuudha. According to the International Encyclopedia of the Social Sciences, encyclopediaan maal jedha political culture kana yommuu ibsu attitude dha jedha, set of attitudes, walitti qabama yaadaa, ilaalcha, belief, set of beliefs, walitti qabama ilaalcha, and the sentiments, ilaalchuma jechuudha, which give order and meaning to political process and which provides the underlying assumptions and the rules that govern behavior in the political system. Political system yookaan sirna siyaasaa tokko keessatti hiikama orderii fi hiika kan laatu jechuudha political process tokkoof. Political culture yommuu jennu badaasin fayyaduu danda'a. Political science fi barattoota seeraatiif sirriitti gargaara filoosofiin kun jechuudha. Well, inni sadaffaa the need for relevant knowledge, skills and positive attitudes. Faayidaan moral and civic education jechuudha. Relevant knowledge, knowledge ammas knowledge gosa adda addaati jira minire. Relevant knowledge kan ta'e jira. Knowledgein tokko tokko immoo infirmi kan ta'etu jira. Dadhabaa jechuudha. Inert kan ta'etu jira. Inert kan ta'e stiil ammas dadhabaa jechuudha. Argitani? Relevant knowledge kan jennuun garuu faallaa sanaa beekumsa akkamiiti? Relevant skill, positive attitudes kan jennu kun relevant knowledge kan jennuun beekumsa ta'e beekumsa yeroo isaatti barbaadamu jechuudha. Jiraamni yeroo rakkoon tokko mudatu beekumsa yeroo isaatti barbaachisaa ta'e. Relevant knowledge is a type of knowledge which is useful in dealing with particular problem at a period of time. Argitani? Yeroo rakkoo wayinuu mudatu rakkoo sanaaf furmaata kan itti argannu jechuudha. Relevant knowledge. Beekumsa barbaachisaa ta'e, beekumsa sirrii ta'e. Relevant skill, dandeettii sirrii ta'e, dandeettii effektiivii ta'e. Positive attitude jechuun ammoo ilaalcha positiivii. Ilaalcha positiivii akka isaan qabaatan gargaara jechuudha. Koorsiin kun citizen. Well, however, knowledge would remain inert knowledge unless it is functional or put into practice to achieve certain goal. Argitanii? Galma wayii bira ga'uuf yookaan achieve gochuudhaaf knowledge maal ta'uu qaba? Functional ta'uu qaba. Functional ta'uu qaba yoo jennu put into practice, hojiitti geddaramuu qaba jechuudha. Beekumsa akkasiiti ka relevant knowledge kan jennu. Yookaan inertii mata'ee fa'a. Inertii jechuun kan hin sochoone wayii jechuudha. Akkasii hojiitti kan hin geddaramne jechuudha. Inertii knowledge yommuu jennu. Beektee qabattee kan teessu. Kan ittiin biyya fa'aa balleessitu jechuudha. Still knowledge would remain in fear if the person is not equipped with the right attitudes and the requisite skills which are basic to enable him or her perform his or her role as credible member of a society. Gitan infirmi ta'ee jechuudha. Knowledgein tokko tokko beekumsi tokko tokko infirmi jechuun dadhabaa wayii jechuudha. Yoo maal ta'e malee not equipped with the right attitudes and the requisite skills. Right attitude, ilaalcha sirrii fi requisite skills. Dandeettii barbaachisoo ta'an yoo dandeettii sanaan maal hin taane equipped hin taane jechuudha. Equipped jechuun hidhannoo guutu, hidhannoo wayitiin yoo akkas hin taane infirmi ta'ee hafa jechuudha. Knowledgein sun dadhabaa ta'ee hafa. Garuu immoo dadhabaa akka hin taaneef silaa maaliin equipped ta'uu qaba yookaan maal hidhachuu qaba jechuudha. Beekumsi suni right attitude, ilaalcha qajeelaa, ilaalcha sirrii fi requisite skills, dandeettii barbaachisaa tokkoon
guutamuudha qabaata. Hence the state in question will do better in its bid for development of most their citizens are skillful in one field, but the other and also demonstrate positive attitudes at the workplace. Right attitudes are very essential ingredients needed to ensure harmony and the peaceful coexistence among the people. Ummanni harmony bifa waliin akka jiraatu jechuudha. Peaceful coexistence jechuun waliin ta'anii society nagaa qabeettii akka uuman akka waliin jiraatan jechuudha. Akka waliin itti fufan akka waliin jiraatan gargaara maaltu right attitude jechuudha. Right attitude very essential ingredient dha beekaa. Right attitude yookaan ilaalchi sirrii jechuudha. Yoo kanaa achi lammiileen walii wajjin nagaadhaan jiraachuu hin danda'an, wal ta'uu hin danda'an jechuudha. It is reasonable to claim that skillful manpower is a prerequisite for every nation. Skillful manpower humna namaa akkami humna leenje humna dandeettii qabu. Humni dandeettii qabu humni namaa kun prerequisite dha jechuudha yookaan haal dureedha. Maaliif biyya kamiif humna nama baratee barbaadde biyyi tokko baay'ee gaarii itti fufeera. Tutoriyaaliin keenya jaallattoota miidiyaa dirree barnoota. The issue of fostering intercultural societies, the goal or importance of civic and moral education inni biraan jechuudha. The issue of fostering intercultural society jechuun hawaasa akkamiiti? Hawaasa aadaa walii kabajee wajjin jiraatu. Hawaasa aadaa buburree qabu. Aadaa baay'ee hawaasa isinikiin akkuma baay'atuun aadaan illee baay'atamnidhe. Biyya tokko keessa aadaan baay'ee jiraachuu danda'a. Aadaan sun wal kabajanii waliin jiraatanidha jechuudha. Foster gochuudhaaf guddisuudhaaf gargaara jechuudha. Duudhaa akkasii barumsi kun yookaan coursiin kun civics and ethics education could move step forward by appealing to the notion of interculturalism, which explicitly asserts the need for relationship. Argitanii interculturalism kun maaliif gargaara yommuu jettanii relationshipidhaaf jechuunis hariiroo uumuudhaaf nagaatti waliin jiraachuuf dialogue reciprocity and interdependence walitti hidhatanii walii wajjin nagaatti akka jiraatan gargaara jechuudha. Baay'ee gaariidha. Beyond the difference of semantics, civics and ethics education is useful instrument not only to our tolerating or celebrating each other. Gitanii wal danda'uu qofamini faayidaan barumsi kun nuuf kennu wal dandeenyee akka jiraannu qofati achirratti qofan dhaabatu jechuudha. But also about nurturing dynamic exchanges based on interaction, openness and effective solidarity. Dynamic exchange jiraamire aadaan tokko aadaa biraa wajjin sabni aadaa biraa qabu saba biraa wajjin yommuu wal qunnamu gidduutti jijjiiramni hin jiraata jechuudha. Dynamic change jijjiiramni hin jiraata. Aadaan biraallee uumamuu danda'a. Aadaan tokko yookaan baduullee danda'a kana keessa. Kana hundumaa keessatti barumsi kun barbaachisa jechuudha. Akka waliin jiraan. Solidarity keenya tokkummaa hawaasa tokko in cimsaa jechuudha. The subject helps us to integrate the best tradition of multicultural and intercultural education to develop political and pedagogical strategies that contribute to overcome discrimination. Discrimination yookaan wal qoodinsa tokko hir'isuudhaaf and to nurture genuine inclusive dialogue among cultural groups. Cultural group yookaan namoota aadaa adda addaa qaban gidduutti maaluma inclusive dialogue uumaa jechuudha. Hammachiisaa kan ta'e walii galtee akkasii uuma. The issue of inclusiveness jechuunis hammatamummaa jechuudha. Inclusiveness yommuu jennu tokko not discrimination jechuudha. Kaan hammatee kaan kan ofirraa dhiibuu miti. Hammatamummaa hammachiisa akka ta'u hawaasni sun hundumaaf keessatti akka hammatu saalan akka addan qoon
qaama hir'uu fi kaan akka addan baafne hundumaa akka hammatu jechuudha. Koorsiin kun yookaan barumsi kun kanaaf isin gargaara. Hawaasa hammataa ta'e uumuudhaaf jechuudha. By framing the universal concept of citizenship constructed on the attributes or identities and the practice of male subjects, gendered relations and the private sphere are being neglected. Keessumaa jechuudha yeroo duriitti kaagun. Yeroo dhiirota qofaaf iddoon kennamu sana jechuudha. Seeronni yeroo san ba'an mataan isaaniitiin baay'een isaanii amaluma attribuutii dhiiraa qofa irratti hundaa'aniiti. Akka waan dhiira qofa bahaniiti. Kun egaa maal neglect godha jechuudha. Gender relation neglect godha. Jechuunis gender equality walqixxummaa saalaa dhiibaa waan akkasiitu ture. Garuu hamma barumsi kun hin babal'atu inni kun hafaa dhufaa hammataa ta'a jechuudha. Hawaasni sun dhiiraafis dubaraafis saala kamiifuu afaan kamiifuu saba kamiifuu hammataa ta'a hunduma kan hammachiisudha jechuudha. Hundumaa kan hammatudha kan simatudha. Civics and ethics are subjectives taught to nurture new and inclusive relations and the practice in both public and private space that recognize gender differences while ensuring inclusiveness and equity. Gender difference recognize godha jechuudha. Hin hubata, hin simata, hin fudhata jechuudha. Gender difference hin jira. Garuu inclusiveness ensure gochuuf yookaan mirkaneessuuf equity faatti gargaara. Equity beektu equality versus equity. Equity yommuu jennu isa tokkoof karaa fair ta'een gargaarsi addaa godhamee fi walqixxeessuuf yaaluu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Moral and civics education gabaabumatti faayidaan isaanii tan ilaalleettu hin goolabna tuutoriyaalii keenya. Daqiiqaan keenya baay'ee deemaara waan ta'eef. Moral and civics education is based on and seeks to promote in students core moral, ethical, democratic and educational values such as duudhaawwan armaan gadii kana promote gochuuf gargaara jechuudha. Barattoota keessatti uumuudhaaf moraalii fi civics education. Duudhaawwan akkamii? Respect for life. Jireenyaaf yookaan lubbuudhaaf kabajaa laachuu. Respect for reasoning. Yaada walii akka kabaja. Karaa logical ta'een akka yaadan jechuudha. Fairness. Haqummaa. Justice jechuun dandeenya. Fairness jechuun walqixxummaa akka jechuudha. Concern for the welfare of others jechuunis nageenya nama biraatiif yaadu. Nageenya nama biraatiif dhimmuu jechuudha. Ofittoo qofa akka hin taane. Respect for diversity. Diversity yookaan garaagarummaa jiru kabaju. Peaceful resolution of conflict. Yoo konfliktiin yookaan walitti bu'iinsi jiraatte walitti bu'iinsa sanaa karaa naga qabeessaan furu. Through peaceful method, peaceful resolution of conflict. Kana maal gochuuf jechuudha? Promote gochuuf barattoota keessatti. Core moral. Isaan kun warra ijoodha jechuudha. Warra ijoo. Value yookaan duudhaawwan ijoodha isaan kunniin jechuudha. Isaan kana barattoota keessatti uumuu fi kan kennamu akka koorsii tokkotti maaliif fudhannaa kan jenne warri naachuraalis baratan warri sooshaaliis baratan. Kun miidiyaa dirree barnootaati. Tuutoriyaalii koorsii moral and citizenship education irratti isiniif kennamaa jirudha. Paartii lammaffaa irratti goolamne irra tuutoriyaalii wajjin an oliyaad baratichaan ture Yuunivarsiitii Finfinnee School of Law irraa. Waan nafaana turtaniif ulfaadhaa isiniin jedha. Miidiyaa keenya faaraa warri taatan maatii keenya ta'uu hin dagatinaa please. Subscribe godhaa nufaana ta'aa isiniin jedha. Akkuma kana immoo Telegram chaanaalii keenya join godhaati. Dirree barnootaa isa jedhu odeeffannoo dinqisiisoo addunyaa, odeeffannoo barnootaa akkasuma maateriyaaliiwwan barnootaa adda addaa achirraa argattu.
tutoriaalii ittaan paartii ittaanuun immoo walitti deebina amma sumattuu nagaan naa tura baay'een isin jaalladha immoo isinuu beektu nagaan naa tura bye bye.